Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Qeelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Ameerikaatti du'aan boqotan hayyuu fi qabsaa'aa Piroofeesar Amdeessaa Tuussoof Ameerikaatti yaadannoon taasifameef. Sirna yaadannoo kanarratti hawaasni Oromoo heddumminaan argame Piroofeesar Amdeessaaf kabajaa fi jaalala qabu agarsiiseera jedhan. Piroofeesar Amdeessaa Tuussoo hayyuu jabaa qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha olaanaa gumaachaa turan ta'uu himameera. Hayyuun gameessi kun hanga gumaacha isaanii numaa hin dubbatamneefi jedhame. Piroofeesar Amdeessaa Tuussoo tibbana du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Piroofeesar Amdeessaa Tuussoo BA isaanii biyya Awustiraaliyaa kolleejjii Avoondaaleetti wayita argatan, MA isaanii ammoo biyya Ameerikaa Yuunivarsiitii Andarweesitti barataniiru. PhD isaanii immoo Michigan State Yuunivarsiitiidhaa argatan. Piroofeesar Amdeessaan kan mirga dhala namaa fi haqaaf falmuun beekaman bara 1982 hanga bara 1990tti Yuunivarsiitii Joorji Maason kan Ameerikaa Virgiiniyaa keessatti argamutti waggoota 5 hoogganaa gorsaa barattoota idil addunyaa, waggoota 3 ammoo daayrektara waajjira tajaajila barattoota idil addunyaa ta'uun tajaajilaniiru. Waggoota 20 itti aanan ammoo dhimmoota barnootaa, haqaa fi mirga dhala namaaf falmuu dabalatee dhimmoota garaa garaa keessatti bal'inaan akka hirmaataa turan seenaan isaanii hima. Adeemsa kana keessa hundeeffama dhaabbilee gurguddoo 5 keessatti maqaan isaanii warra adda dureen ka'u keessaa Piroofeesar Amdeessaa Tuussoo isaan tokko. Hayyoota waldaa qorannoo Oromoo isaa hundeessan keessaa tokko ta'uu isaaniiti himama. Boordii daayirektaroota dhaabbata fooramii biyyaalessa godaansaa koolugaltummaa fi lammummaa ta'anis tajaajilaniiru. Bara 2002 hanga bara 2003tti Piroofeesar Amdeessaa Tuussoo biyya Ameerikaa Inistituutii walitti bu'iinsa furuu Baartoositti miseensa buleessa ta'uun tajaajilaniiru. Bara 2005 kolleejjii Meenos keessatti ammoo waliin hidhata kan qaban biyya Kanaadaa jiru Piroofeesara taasifachuun filateera. Ergasii booddee Piroofeesara Yuunivarsiitii Maanitoobaa ta'anii hayyummaan tajaajilaa akka turan seenaan isaanii hima. Piroofeesar Hundeessaa Tuussoo dirree barnootaan alattis qabsoo saba Oromoo keessatti gumaacha olaanaa baataa akka turan himama. Qabsaa'ota ganamaa keessaa tokko akka ta'an kan eeraman ijoollummaa isaanii irraa jalqabee mirga uummata Oromoof qabsaa'aa akka turan himama. Erga biyya alaa deemaniis hawaasa Oromoo kutaalee addunyaa garaa garaa keessatti ijaaruu fi gurmeessuu irratti hirmaannaa cimaa qabaataa akka turan eerama. Oduu keenya itti aanuun Soomaaliyaan nageenya biyyaalessaa Masrii, Arabaa fi Afrikaaf murteessituu ta'uu isheetti himame. Tibbana Masriitti fooramiin Do'aa jedhamu gaggeeffamaa ture. Fooramiin kun dhaadannoo jijjiirama itti fufsiisuuf istiraateejii qindaa'aa hordofuu jedhuun gaggeeffameera. Fooramiin kun kan xiyyeeffate tokko rakkoo Soomaaliyaa keessaa qabatamaatti furuu akka ta'e ibsame. Ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaati rakkoolee Soomaaliyaa irra mudataa jiran deeggarsa qindaa'aa idil addunyaa akka barbaadanidha jedhan. Badir Abdallaatiin Soomaaliyaa bakka irratti wal dorgoman gochuuf qaamoleen dhamaa jiru jedhan. Tarkaanfiin akkasii tokkummaa Soomaaliyaa balaa irra kabuusuu fi naannoo galaana diimaatti tasgabbii kadhabsiisudha jedhaniiru. Qaamolee kanneen maqaadhaan adda baasuu baatanis dhiyeenya biyyoonni gurguddoo akka Ameerikaa, Raashaa fi Chaayinaa gaanfa Afrikaa keessatti sochii taasisanii fi dippiloomaasii injifachuuf godhan haalaan dabaleera. Ameerikaa fi Chaayinaan yeroo jalqabaaf ergamaa addaa gaanfa Afrikaa jechuun muudanii hojjechaa turan. Akkasuma kana muddamni naannichaa keessaa saalaan dabalaa dhufeera. Badir Abdallaatiin dippiloomaasii Masrii Soomaaliyaa irratti hordoftu tokkummaa daangaa Soomaaliyaa kabachiisuu murtee gamtokkee naannicha keessatti fudhatamu kamuu mormuu ta'uu himan. Somaalilaand Soomaaliyaa irraa adda ba'uu kan ibsite waggaa 30 darbeera. Beekamtii argachuu baattus ofiin of bulchaa akka jirtu himama. Somaalilaand yeroo ulaa galaanaa Itoophiyaaf kennuuf waggaa kana jalqabaa irratti waliigaltu Masriin gara Soomaaliyaa goruun dubbataa turteetti. Kunis ejjennoo Somaalilaand ammayyuu qaama daangaa kooti malee biyya miti jechuun isaa Soomaaliyaan mormitu deeggaraa turte. Waliigaltee Itoophiyaan taasiftes mormuun Soomaaliyaa, Eertiraa fi Masriin waliigaltee waraanaa fi kaan waliin mallatteessaniiru. Masriin achiinis Itoophiyaan akka ulaa galaanaatti baatuun barbaaddu. Kanaaf ammoo agarsiiftuun fooramii as waan darbe irratti bulchiinsi galaana diimaa biyyoota daangaan isaanii galaanatti ba'u qofa ilaallatu akka wal adeemsifame kan himamudha. Akka dubbiin ministeera dhimma alaa Masriin Soomaaliyaan biyya jabduu fi tasgabbooftuu taate akka dhaabbattuuf sagantaalee leenjii adda addaa deeggarsa dhaabbilee siivilii fi nageenyaaf gochuu fi carraa barnootaa kennaa turte. Dabalataan Masriin qaama ergama nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa Soomaaliyaa keessaa jedhamu keessatti adda durummaan hirmaachaa jirti. Ergamni isaanii Soomaaliyaatti nagaa deebisuu ta'uu ibsuun
Yeroo ce'umsaa akkasii keessatti garuu humna nageenyaa Somaaliyaa deeggaruuf hanqinni baajetaa jiraachuu ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun naannoo Gaambeellaatti haleellaa hidhataan imaltoota irratti baneen namni tokko du'uu fi kaan madaa'u poolisiin ibse. Naannoo Gaambeellaatti konkolaataa aanaa Itaang irraa gara magaalaa Gaambeellaatti namoota 16 fe'ee imalaa ture iddoo addaa Taarpaam jedhamutti haleellaa raawwatameen lubbuun namaa darbuu fi miidhaan qaamaa cimaan dhaqqabu ajajaan poolisii aanaa Itaang itti aanaan Inspeektar Uphiyuu Juluun himaniiru. Haleellaan kun guyyaa kaleessaa sa'aatii 6 irratti kan raawwatame yoo ta'u, haleellaa kanaan dubartiin ganna 22 Piiter Ukeeloo kan jedhamtu battalumatti yoo ajjeefamtu, dubartiin biroo kan umuriin 24 Abeyoo Ukeeloo jedhamtu ammoo miidhaan qaamaa cimaan irra ga'uu gabaafameera. Dubartiin miidhaan irra ga'e kunis ammoo hospitaala waliigalaa Gaambeellaatti wallaansa argachaa jiraachuu poolisiin naannichaa beeksiseera. Qaamni haleellaa kana raawwate jedhame kun jalqaba irratti poolisii tiraafikaa akka bakkichatti argaman irratti dhukaasuuf yaalus meeshaan waraanaa inni qabate waan tokko ofii dideef osoo hin milkaa'in hafeeraa jedhan. Booda irratti dhukaasni nama dhuunfaa kanaaf qaamolee seeraa gidduutti banamu hordofee imaltoonni bittinnaa'uu himuun miseensonni poolisii buufata xiqqaa Taarpaambii fi poolisii federaalaa waliin ta'uun lubbuu uummataa baraaruu isaanii hoogganaan poolisii kun hubachiiseera. Shakkamaan badii kana raawwate jedhames poolisiin barbaadaa akka jiru himame. Haaluma wal fakkaatuun bara darbee Ebila 5 bara 2024 haleellaa konkolaataa uummata imaltoota 60 fe'ee aanaa Itaang irraa gara magaalaa Gaambeellaa imalaa ture irratti raawwatameen imaltoota 7 irratti miidhaan qaamaa ga'uu isaa gabaasuun kan yaadatamu. Oduu keenya itti aanuun humni ibsaa Itoophiyaa ji'oota arfan darban galii doolaara miliyoona 4 ol argachuu ibse. Bara baajetaa 2018 ji'oota arfan darbanitti gurgurtaa humna ibsaa Keeniyaa, Jibuutii fi Taanzaaniyaa irraa garii doolaara miliyoona 46.8 argachuu humni ibsaa Itoophiyaa beeksise. Daarektarri Kominikeeshinii dhaabbatichaa Mogos Mokonnon tajaajila oduu Itoophiyaaf galiin kun karoorfamerraa dhibbantaa 25 ol caalmaa akka qabu ibsaniiru. Dhaabbatichi humni ibsaa oomishamu kun adda durummaan tajaajila humna ibsaa Itoophiyaa, indastiriiwwan annisaa baay'ee barbaadan, daandii baabura Itiyoo Jibuutii fi dhaabbilee damee albuudaa irratti bobba'aniif doolaaraan kaffaltii raawwataniif akka dhiyeessu akeekeera. Humni elektirikii Itoophiyaa dandeettii humna buufataalee raabsaa annisaa guddisuuf, maamiltoota hedduu keessummeessuu, bantuu fi cuftuu to'annoo jijjiiruu, tiraanisfoormaroota haaraa fi dandeettii guddaa qaban bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuu ibseera. Hojiiwwan amma dura hojjetamaniinis qulqullina tajaajilaa fooyyessuu fi dhaqqabummaa babal'isuun fayyadamtoonni rakkoo tokko malee tajaajila elektirikaa akka argatan taasifamuu ibsaniiru. Oduu keenya birootiin mootummaan Beeniin loltoota fonqolcha mootummaa gaggeessuuf turan to'achuu ibse. Loltoonni biyyattii pirezidaantii Beeniin Paatiriis Taaloon taayitaa irraa fonqolchineerra jechuun televezyiinii biyyattiin labsuun booda mootummaan Beeniin yaala fonqolchaa kana hambisu ibseera. Maddeewwan raayyaa ittisa biyyaa fi nageenya mootummaa Beeniin akka ibsanitti yaalii fonqolcha mootummaa Beeniin sanbataa dheengaddaa taasifame hordofee loltoonni hedduun to'annoo jala oolfamaniiru. Pirezidaantii Taaloon Ebila dhufu kana taayitaa biyyattii dabarsanii kennuuf wayita qophaa'aa jiranitti yaaliin fonqolcha mootummaa kun gaggeeffame. Turtii waggaa 10 Beeniin gaggeessan keessatti dinagdee biyyattiin fooyya'us garuu rakkoon nageenyaa kan hammaatee ture jedhameera. Dilbata kaleessaas loltoonni waraanaa Beeniin walga'uun koree waraanaa laafaa hundeeffamaa jedhaman walga'uun televezyiinii biyyattiin pirezidaantii Taaloon akka taayitaa irraa kaafaman murteessineerra jechuun ibsa kennaa turaniiru. Wayituma kana miidiyaan AFP waan kana raawwatan humnoota muraasa televezyiinii biyyattii to'atan jechuun aangaa'ota pirezidaantii Taaloonitti siqan irraa odeeffachuu gabaaseera. Humni waraanaa biyyattii amma lafaa to'ataa jiran magaala guddoon biyyattii amma nageenya amansiisaa keessa jirti jedheera. Alaasaan Seewuduu ministeerri dhimma alaa keessoo Beeniin hojii humnoota waraanaa kana abaaranii jiran. Seeyuduun taateen kun biyyattii tasgabbii dhowwuuf taasifamedha jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo nama of harkaa qabnu kan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.